Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraattanii kun akkuma argitanii gara Finfinneetti deebi'een jira. Warroonni eessatti baddanaan jettanii deebi'een jira kun jechuudha. Mucaa koo wajjin hin dhufee mucaa koo wajjin dhufuun hedduu na gammachiisee jira. Garuu immoo jechuudha mucaan koo barumsa kana amma kana baratee dhugaa rabbii guyyaan tokkoyyuu qalbii miti. Garuu barumsa isaa xumuruu jala ga'ee torbee tokko faanaalii fudhachuudhaaf simisteera cufamuudhaaf akka biyya keenyaatti akka goda keenyaatti warri kutaa 3 warri kutaa 2 warri kutaa 1 simisteera cufanii jiru jechuudha. Isaan immoo warri xiqqoo kutaa 4 olii faanaalii ganaa fudhatu. Saniin booddee ani utuun isa eegaa jiru torbee 2 baqqaa dhufee Finfinnee na bukkee baadhee osoo eegaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii iyyaanneeyyu jaarsa koo akkuma beekamu addaan baanee jirra. Wallollee jira jechuudha. Hundaafiyyuu waan irratti wallollee immoo hin beektu duraan iyyuu isinitti himeen jira waan ta'eef dhimni nuyi walitti nu buusee dhimma amantiiti malee dubbii kan biraa miti jechuudha. Ati amantii kee jiraadhu an amantii koon jiraadhannaan na didee akkuma beekamu maatii isaaniillee viidiyoo isinii waraabeen jira. Obbolaa isaallee viidiyoo isinii waraabeen jira. Qe'ee warra isaatii dhaqee qe'ee maatii isaatii dhaqee viidiyoo adda addaa gadhiisaan ture. Bunallee dhaqee ciradheen ture. Achiin ture jechuudha. Hundaafiyyuu inni amma kana akkan galee hin dhageenye maaliifan dhoksee galee beektu hin beektu waan inni naan jechaa ture. Sagalee isaa waraabee fidee gadhiisaa ture. Viidiyoos immoo hojjechaa ture jechuudha. Yoon ani waan hin dideefiyyuu yooti biyya galte sin dhiisu sin ajjeesaa bakkumatti galtu si ilaalaa naan jedhe. Ijoollee baay'een kasasii biyya seerri hin jirre jiraayii naan jettanii itti dubbachaa turtanii jechuudha. Haadha kootuu biratti hin beektu. Kasasus wallaalee miti garuu naan argamu jedheetan. Amma immoo jechuudha dhugaa rabbii maatii isaallee uffata uffisee abbaa isaatiin dilimsii biti akkuma duraanitti bakka akkuma duraan wajjin jiraannutti jedhee jechuudha. Akkuma isaan duraan na kabajanii amantii koo kabajanii na jaallatanii sirriitti na jaallatu sirriitti na kabaju jechuudha. Dhugaa rabbii maatiin isaa hedduu tokko jechuudha. Inni sababii duraanii musliima ta'e na fuudhee ergii walii wajjin gallee ergii walii wajjin jiraannee mucaa kana walirraa godhannee maal jedhee maddidee magara amantii isaatti galagalee jechuudha. Amma maatiin isaa ati musliimaa ati maatiin kee akkasii maatii musliimaatii jedhanii nan jibbine jechuudha. Dhugaa rabbii ofitti na qabanii baay'ee waan na jaallatanii ofitti na qabanii isaan mana isaanii ture qe'ee isaanii buna cirachaa ture. Waan hundumaa mana isaanii bulee jechuun guyyaa 3 moo 4 bulee jechuudha. Buna koo ciradhee goffadhee ijoolleen illee na gargaarte jechuudha. Buna sana san fudhadhee dhufqisiradhee jechuudha. Isa ittiin minaan jedhe maaliif jennaan amala isaan beeku. Yoo dubbii hin dhiise waan ta'eef ittiin minaan jedheen akkan galeen beeku. Nama ollaatti itti mee ta'u maal akka itti mee beeku ani jechuudha. Kaleessa galgala gaafa ijoolleen naa dawwaltu galee biyya jira. Inni galee jira si barbaacha dhufee situ galee jennaan dhufee dafiiti baafadhu. Nama itti mee beeku garuu nuti ittiin himne naan jettee natti kakatte obboleettiin isaa ishee xiqqoon jechuudha. Ishee diimtittii tokko. Viidiyoo isinii waraabne natti fakkaata isheen jechuudha. Natti dawwalti baay'ee na jaallatu dhugaa rabbii laasii argee naan sin dhiisu waan aaree jiruufiyyuu kunoo inni galee mana jiraa hin dhufaa lantafarii immoo bakka ati jirtu sana hin dhufaati. Dafii baafadhu naan jettee mucaa xiqqoon natti dawwaltee natti himte. Saniin booddee tikeettii yeruma sana muradhe jechuudha. Daldalaatti dawwaladhe siloo lakkoofsa nan qabaanii. Kan ijoollee Finfinneedhaas kan warra magaalaa keenya irraa kuttus naan qaba jechuudha. Itti dawwalee tikeetti amma naa muraan jedheen guutee jira naan jedhan haa guutuu barbaadaati naa muraan jedheen dhugaa rabbii. Saniin booddee ijoolleen tikeetti naa muranii jechuudha halkan sa'aatii 10tti jechuudha. Osoon hin mammaatti himin silayyuu ani meeshaa qopheeffadheen jira. Ani simisteeruma mucaan koo haa xumuruu mana barumsaa xumuree eegee manni qas jedhee ol ba'a maaltu naa afaree yoon achi dhaqee soo mana qophaa keessan taa'aa hedheetanii waan argadhe tiktookii maraa waa waraabbadha maaltu na sardee imammaa bira taa'utti ra'an dhugaa rabbii imammaa keenya bira maatii makiyya bira taa'utti jira jechuudha. Saniin booddee gaafa akka jiran tikeetii qomuradhee halkan nama tokkotti hin dubbanne mucaadhaanis sana kanan jenneen namni waa dubbata miti waa tokko xissadee hin dubbanne mammaatti sirrifatti waan ta'eef inni gala jennaan hirrifatti maaliif jennaa wanta wallollee walitti deddeebifnee maal jennuufiyyuu hirrifatti jechuudha. Amma inni silkii koon qabu ani silkii isaan qabu inni silkii koon qabu jechuudha.
ergi yoo itti wallollee addaan baaneeti waan tokko silkii waliin qabnu walillee hin beeknu jechuudha. Maatii isaaniiti immoo otoon hin galiniin dura ittime. Osoon hin galiniin dura ittime dhugaa rabbi viidiyoos ni waraabne malee ijoollee durbaati mobaayilii bitee gale garuu uffata waa tokko iyyuu hin binneef garuu maatii isaati abbaa isaa hin dilimsii uffisee miti harmee isaatii hin dilimsii saruma abbaa isaa uffisee achi addeebi'ee immoo qamisii tokkoo fi caammaa naxalaa biteef jechuudha. Garuu viidiyoos ni waraabeera isiniif waraabne dhugaa rabbi maaf of jajuu yookaan of agarsiisuu waan hin barbaanneef viidiyoo waraabne akkasitti dhaqe samma zayitii barbaree shunkurtii wanta barbaachisu hundumaa bitee fi gixxim godhee dhaqe dhugaa rabbiin isin jedhu duqeetii bitadhee daabboo minamne ganaa toshuu rakka dure duqeetii kiiloo 3 bitee kaameeraa bitee dhaqee jechuudha. Dhugaa rabbiin isin jedhu akkuma maatiitti bakka jibba walirraa hin qabnu waan ta'eef isaanii wajjin inni immoo saabiin galee dheetu fiigaa gugussaa hin galee jechuudha. Silaa Finfinnee kana jiraata asuma keessa jiraata garuu sababiin galee hin ollaarraa dhageenyatti fakkaata maatiin gonkumaayyuu ittiin himani dhugaa rabbii waan inni minaa jedhe inni himani ijoolleen isaaniis abbaanis haadhis waan baay'ina jaallataniif waan baay'ina kabajanii fi waa tokko xis jedhanii hin himanii jechuudha. Inni biyya galee jennaan saniin booddee ani mammaatti himne mucaaqootti himne uffata mucaaqootii qopheessitanii xuriis miicamaas walitti sassaabbadheetanii galgala jechuudha. Gadda galgala walitti sassaabeetanii saniin booda shaantaa qopheeffadheen ergiin mammaan raftee jechuudha. Halkan sa'aatii 10 utuu mammaan nan argin utuu namni tokko nan argin jechuudha. Sa'aatii 10 mucaadhaan ka'ii jedheeni eessadhaan nanaan jedhe ka'ii na geggeessitaa nan deemaan jedhe maal naan jedhe achumaan nan deebi'aa kottuun deemnaan jedhe kana sanan jenneen ka abbaa kee dhufee akka lolisa qabnu hin beekaa mucaan itti muun dhiisanii illee takka afaan kooti baaseetti nimne dhugaa rabbii. Achumarraan saniin booddee olla baastan jedheen halkan isaatii kun ilaala dubartiin mannaariyaadhaaf manni keenya fagoodhaan koo gara gadiiti mannaariyaan gubbaa sana daqiiqaa 20-15 numa deemtan mannaariyaa ga'uudhaaf saniin booddee halkan sana katamaa keessa baaneetu kunnee dhaqe mannaariyaatti lafadee makiinaadhaanuma daqiiqaa walakkaa taa'ee 10 walakkaatti dhufee keessa lixee sokkee kunoo amma dhufne galgala sa'aatii 3tti galle jechuudha mucaaqootii wajjinii. Galgala sa'aatii 3tti gallee amma ganama kana viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Hundaafiyyuu jechuudha hirkaa ba'ee jira. As galee jennaan nan argatu. Amma inni immoo achi ol deebi'a beektanii ol deebi'a achi na dhabee miti ol deebi'a garuu mana keenya hin naqaa hin naquun beeku. Mana ni ijaareeyyuu hin beeku. Gara inni itti ijaarame bakka inni itti ijaarame eessatti akka ijaarame hin beeku jechuudha. Amma obboleettiin natti dawwaltee baateetti jennaan ba'ee rabboon dubbatanii jedheen achi jira hin jiru hin dubbatinaan jedheen isiniin hoo maal jedhe jennaanii kana naan hin jenne naan jettee homaa nutti hin dubbanne akkasumatti dhufee nu dubbisee mataa'e malee chumarraa hin dhokadhe shinti beetiin naqadhe sitti dawwalee naan jette dhugaa rabbiin mee namuma isiniif haa kennu dhugaa namuma jechuun nama obboleessa isaa achaansee horma jechuun horma barsayyuu jechuun dhugaa rabbii horma ofitti na qabdee na baastee jechuudha dhugaa rabbii ani waanumaan jedhuun qabu waan hin dubbadhu tokkollee hin qabu jechuudha rabbiin galata see haa deebisuuf malee kana jechuu hin danda'u dhugaa rabbii maatii isaa guutummaa jechuudha. Akkasitti rabbiin na baasee malee utuu na argee qaxii mana kuta dhugaa rabbiin isiniin jedha. Mammaadhaa gaamma dawwale maama rakkattee baate na hojii ofiif hin ba'ee waan biraatiif miti yoo maa yaaddayiniin jedheeni malee isheen akkasumatti qabattee jirti malee homaa rakkoon hin jiru hundaafiyyuu hirkaa ba'ee jira dhugaa rabbi akkasumatti mimmiliqee jiraadha malee nan dhiisuu baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbi baay'ee tokko ulfaataadha inshaallah rabbiimti nagaa haa buusu isiniin jedha malee mucaa koo fudhadhee dhufeen jira garuu barumsa isaarraa kutuutu hedduu qalbii koo na cabsee torbee tokko qofa. Qormaata fudhatanii naan hin cufu bakka dhugaa rabbi ministeerri ga'ee jira. Kanan gidduutti kutee fidee dhufetu bakka sammuun koo xiqqoo na naanneessaara malee homaa rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Hundaafiyyuu dhufeen jira walitti deebina ijoolleen na barbaaddanii kana kanan na mudatee jennaan hin ba'ee fiigichaan dhufee malee kaayyoon koo kana miti. Mee hundaafiyyuu rabbi nagaa godhu du'aa inuu godhaan isiniin jedhaa kanattiin fiigee abarbaraa mucaa koo barumsa addaan kutee fiigaa dhufee. Hundaaf rabbi keeriyaa godhu wallaahi.